baay'ee wanti raajinatti ta'u, wanti gaafisnatti ta'u, wanti taa'ee of taajjabeetiin haala jireenya addunyaa kanaa keessatti taa'eetiin baay'ee of taajjabee ilaalus maali yoo jettan tokko lafumaa ka'ee doktoreetii argata, tokko lafumaa ka'ee injiinarummaa argata, tokko xaarii fi bu'ii fi ceeha tokkoon ala sooressa ta'a, tokko immoo beekamtii hin beekamne isaa kennama. Carraadha. Eeyyeen carraadha. Carraa qofaan tattaaffis ni barbaachisa. Ati guyyaa 100 yaalte guyyaa tokko si milkaa'uu danda'a. Garuu hedduun keenya guyyaa tokko qofa yaaluudhaan kufaati yookiin immoo kasaaraa guyyaa takkittiitiin abdii kutannee mana keenya gallee teenya. Hordoftoota viidiyoo tanaa kabajamoo fi jaallatamoo. Eenyummaanuu wanta yaade tokko ni milkaa'a. Wanta ka'eef tokko galma ni ga'a. Egaa hedduun keenya hojii eegallee dhiifnee jirra. Hojii hedduullee hojjannee dhaabnee jirra. Maaf milkaa'uu dhabne laata? Waan na keessaa hafe tokko jira jechuudha. Wanti hafe suni maali yoo jettan inni jalqabaa obsaa, inni lammaffaan kutannoodha, inni sadaffaan murtii dhabuudha. Egaa viidiyoo kana booda hundi keenya sadeenuma sanatti yoo yaadne ta'e kan biraa fi dhageessuun sii fi harka rabbii jira waan ta'eef abdii kee waaqa si uume rabbii si uume hirkifadhu. Hirkoon yeroo kamuu iyyuu jala hin mucaanne, hirkoon ati onnee guutuudhaan itti hirkattee si hin kufifne waaqa waan ta'eef rabbii si uumetti hirkachuudhaan wanta eegalte kaayyoo yookiin immoo galmaan akkasii ga'u kadhadhu. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladha, isin kabaja. Yeroo gaarii turtii gaarii isin hawwa. Kun Arbor Online School irraa an Khalil jedhama. Hordoftoonni viidiyoo tanaa kabajamuuf jaallatamuun bakka jirtanitti nageenya rabbii si waliin haa ta'u jecha jala lakkoofsa 2 keessatti argama. Magaalaa Adaamaa, magaalaa Magariituu Suuqaa keessatti argama jechuudha. Dhaamsa takkan isin qaba. Dhaamsa isin qabullee ilmi namaa kamiyyuu wallaalan hin jiru. Eenyummaanuu beekumsa tokko qabu tokko hin qabu waan ta'eef beekaadha. Kanaaf beekumsa qabnu baafnee itti fayyadamna. Miidiyaalee hawaasaatti baafnee fayyadamu qofa osoo hin ta'in bakka jirutti beekumsa xiqqoo qabna jenneetti yaadnu san baafnee namootaan beekumsa dhaban jiraachuu danda'a waan ta'eef. Sababni an kana jedheef namichi kirri yookiin mootuyyuu jirbii guddaa harkaa qabu tokko jirbii qaba malee lilmoo dhabuu danda'a. Lilmoon ati qabdu yookiin immoo lilmoon ati jirbii san keessa suuquudhaan uffataan hodhachuu dandeessu yookiin immoo uffata keetiin suphuu dandeessu harka keessarra jiraachuu danda'a. Ati immoo rakkina kirrii yookiin immoo jirbii dhabuu dandeessa. Kanaaf hin qabu hin jedhin wanti ati qabdu kan biraatiif immootu hawwiidha waan ta'eef. Beekumsa ati qabdu kan biraatiif hawwiidha waan ta'eef. Yeroo gaarii isin hawwu. Galatooma. Tottolennaa kabajamuuf jaallatamu akkam jirtan an Khalil Arbor Online School irraa. Viidiyoon kun qulqullina qabaachuu danda'a. Naaf kolchaa isiniin jecha dhaamsa gabaabduu takkan isinii qaba. Ilmi namaa nama gargaaruudhaaf jalqabni namooma qabaachuu qofti gahaadha. Namooma namni tokko nama taanan nama gargaaruu ni danda'a jechuudha. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii isin hawwu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti